Egaa amajjiin kan bara kanaa guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kabajuuf jirru 45ffaa. Guyyaan kun gaafa isa amajjii tokko kabajanna jedhamee murtaa'ee seenaa dabalamee dhufe wal fakkaatutu jira. Kataatti amajjiin eegale gabararraa baratti walumaa ibsamaa abbootiin keenyas nu ibsa. Qabsaa'onni keenya warri qabsoo irraa dhaallee nutti himaa nu barsiisaa asiin nu gaan nutis haguma beeknu irraa jaallaniif ibsaa namuu walii ibsaa ture seenaa sana keessan deebi'u akkitti amajjiin tokko kabajamuun eegalee namoonni beeka waan ta'eef guyyaan kun har'aa waggaan 45ffaanii ka jalqabaa sana akkaataatti eegale fakkaata kan hin jedhuu fi marfama adda addaa kan diina innikkaa fi akkasumas diina keessoo keenyaa fira fakkaatee yeeyyii gogaa oolaa uffateen waliin ture. Kana hundumaa qabsoo waggaa hedduu adeemee uummata Oromoo gararraga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf qaanii gabrummaa keessa turre keessaa nu baasuuf bara dheeraa deemee galmaatti dhiyaate dhiignii fi lafeen ilmaan Oromoo gatii argachuuf yeroo dhiyaatetti burjaajii hamaa uumametu ture. Burjaajii hamaanii qabsoo kana guduunfaa itti gochuuf turre fuudhee gara dabarsee fi kollaasee baay'ee hamaa qabsoo kana jiraachuu dhabamuu gidduutti rarraasee hambisee ture beekama. Wanti kun yeroo dheeraa diinarraas rarraasii nurratti adeemaa ture. Marsaa hedduu nu jilbeenfachiisuu fi nu dhabamsiisuutti abdiin bara dheeraa turee fi galma ni gahama jedhamee akka nama rimaa goromsaa eeguutti abdiitiin eegamaa ture. Yeroo hedduu gatataa as ga'ee ammas gatatee isarraa dhumaa ta'uuf yeroo adeemaa turetti cichoomina isarraa dhumaa jiraachuuf dhabamuu gidduutti qabsoo gaggeessine. Barri 2025 keessa turre kunis itti fufiinsuma waan sanaati ture jechuudha. Itti fufiinsa waan sanaa kana keessoo keenyaas ilkee buqqifatee bahee kan diinaa egaa diinuma akkuma ta'eefuu garuu waan nu yaadamee fi badiinsa nutti aggaamame kana hundumaa injifanneetu egaa har'a kan keessaas kan alaas jaarmiyaa itite tasgabbaa'e silaaftuu kan yeroo hedduu bilisummaa ofiituu hin beekne dhandhama bilisummaa mi'aa bilisummaa hin beekne ofiiyyuu bilisa hin baane saba bilisa baasuu fi hojjechuu akka hin dandeenye kan beeknu ilkeen sun nu keessaa buqqa'e kan walitti hafe inni miciraan qabu inni mi'aa bilisummaa beeku warri nama gabroomse akkamittiin akka nama burjaajessu akka afaan faajjii akkaataa inni itti uumu warri beeku cira xaxaa olola waan diinni gochuu danda'u hundumaa kiyyoo sana tarkaanfatee dirree irratti qullaa'ee keessaaf alaan inni qabsoo keessa jirus inni qabsoo deeggarus egaa haala akkasii kanaan diinni afaan qawween gaafa nu injifachuu dadhabu keessoo keenyattis akkasumas hawaasa keenya keessattis keessaaf alaan diigumsa adda addaa uumuu yaalee gaafa dadhabu nuti yeroorraa yerootti hanga geenyu bakka gahuus barbaannu diinatti argisiisnee waan hin oolle garuu waan hin oolle jechuudha. Ani jiraadhee ati jiraatte jaalli kiyya dirreerra jirtu jiraatte moo hin jiraanne sabni Oromoo jiraataadha biyyi Oromoo ni jiraata bilisummaan Oromoof walabummaan Oromiyaa hin ooltu jechuudha. Kana mirkaneessineerra yoomiyyuu taanaan kuni haala kamuu keessatti kan mariif dhiyaatus miti kan shakkamus immoo miti. Afaan guuteen dubbadha jechuudha. Maal jennaan maal akka hojjennu beekna. Isa keessaa bururi'ee isa keessaa harca'ee isa agratee sila sitti hime bilisummaa mataa ofiituu hin beekne maaliif akka diida baheeyyuu hin beekne maal akka hojjetuyyuu hin beekne sana miti. Isa ciccitee walitti hafe cichee walitti hafe kanatu beeka maal akka hojjetu waan ta'eef afaan guunnee ka dubbannu. Mootummaa abbaa irree impaayera aangoo barcuma siyaasaa biyya Itoophiyaa impaayeritti qabatee jiru jalatti Oromiyaa cafaqee irra taa'u harka bilisummaa keenya argachuuf daandiin nuti deemnee fi hangi nu hafe maal akka ta'e waan beeknuufi har'a isinii mirkaneessaa jiraannee argine moo hin argine garuu
obboloonni keenya, ilmaan keenya, maatiin keenya, sabni keenya bilisummaa sana ni argaa jechuu abbaan jiru. Kuni gaaffii hin qabu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti har'a ciccitee walitti hafe kuni waan kana ni mirkaneessaa jechuudha. Gaaffiin tokko hin jiru. Diinni keenya keessaaf alaan maqaa hedduu nuu baase, xurii hedduu nutti faaluu barbaade, kana hundumaa garuu qichoominaan keessa darbuu jirraa keessallee ni darbana xumura irratti immoo ni injifannaa jechuudha. Maqaa xureessiin gariin Shaabiyaatu isaan ergataa yoo beektan garuu Shaabiyaa waliin dhaabbatee kan duulee uummata isaa kan fixe nama har'a impaayeritti bulchu Abiy Ahmed. Inni gariin Masrii waliin baandaa Masriiti. Masriitu isaan ergatee biyya keenya diigaa. Yoo argitanitti inni dhaqee ani sadookeetti hin bu'ee biyya sadoo biyyaa gurguratee kakatee Abiy Ahmed fi paartii isaa har'a biyya bulchu. Seenaatu beekaa jechuudha. Nama qondaala waraana bilisummaa Oromoo yookaan hooggana isaa yookaan miseensa isaa yookaan bakka bu'aa dhaaba kanaa ta'e tokko iyyuu miti jechuudha. Gariin immoo faannoo waliin hojjetuu nuun jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo faannoo dura waggaa meeqa jiraate garuu immoo warri qawwee hidhachiisee waa hundumaa hidhachiisee sabattis duulchisiisaa turee fi jarayyuu bu'uuressi Abiy Ahmedii fi paartii isaa akka ta'e seenaa raga jechuudha. Inni gariin warra TPLF-tu ergata farda TPLF-tti. Warra kana qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin doomsuu fi saba Oromoo gabrummaa jalatti hambisuuf gaafa baatirii godhattee biyya keenya seente warra uumte jechuudha warri akkas nuun jedhu. Kanaaf jaallan nuti qabsoo qulqullitti eenyurraayyuu sarfee tokko hin arganne kan eenyuuf hin gugguufne ofii keenyaan haqa keenyaan dandeettii keenyaan bilisa bahuu fi dhaloota eenyuuf hin ergamnetu har'a dirree irratti waliin cichee hafee qabsoo gaggeessaa jira. Inni gariin ammoo olola diinaa kana fudhattee warri kun warra akkasiiti warri kun warra akkasiiti jedhee warri kun warran sii himee jechuun maaliif akka dirree irra jiruyyuu maalumaafuu akka manaa baheeyyuu warra hin beekne. Gaafa gamtuu fi dhugaan jirtu warri akkasittiin nu himatu diinni keenya inni akkasittiin nu himatu suni ofii isaatu warra sana waliin harka wal qabee warra sana waliin jiraatee warra sana waliin dhiiga dhangalaasee warra sana waliin afoosha tolfatee warra hojjechaa ture waan ta'eef achirraan gaafa madaallii kaasuu dadhabdu warri waa hin beekne waraana bilisummaa Oromoo keessaa nu dhiibanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nu dhiibanii kanaaf dhiibamnee baannee jedhaa jechuudha. Lafa garaansaa jirtu dhaquu yeroo barbaadetti qabata si godhata jechuudha. Warri akkasii yoomiyyuu qabsoo keessatti xannacha nuu hin ta'an sababiin isaa nama tokko yookaan nama lama himattee ati qabsoo keessaa baata taanaan nama tokkoof nama lamaafuu jilbeeffatta taanaanii warra impaayeritti kana ijaaruutti waggoota 100 meeqa qabsoo Oromoo doomsuu keessatti Oromoo saamee meeshuma deebisee ittiin Oromoo cunqursu warri hidhatee jiru kun akkamittiin injifachuuf dirreerra jira ture sun ba'aa jechuu baga citeenu keessaa bahe hin beekuyyuu maaliif akka dirreerra jiru. Nama tokkoof dhiibamta taanaan nama lamaaf dhiibamta taanaan kanayyuu injifachuu hin dandeessu taanaan diina isa guddicha sana injifachuufuu ati durumayyuu onnee sanaa hin qabdu miciraan sanaa hin qabdu waan ta'eef cittee nama keessaa bahuun suni nuuf injifannoo guddaa. Kanaaf amajjiini kan yeroo kaaniyyuu caalaa kanaafiyyuu biyya keessatti yookaan biyya alaatti jettee nama maqaa dhahattee qabsoon ati keessaan dhiibamee bahee jettu sun durumayyuu qabsicha keessa hin jirtu ati. Hin seenne maaliif akka seenteyyuu hin beektu. Bilisummaa sabaa barbaaduu miti bilisummaa mataa keetuu namni kabachiisuu hin dandeenye suni ba'aa qabsoo irratti jechuudha. Haala akkasiitiin akkamittiin impaayera bara dheeraa ijaaramte sana irraatii boortaan gaaffii sabaan deebisaa jettee yoo yaadde hin danda'amu warri akkasii ba'aa nuti ta'an jedhu kanaafi jechuudha. Jaallan bilisummaan qoosaan dhuftu hin jirtu. Bilisummaan waan guddaa nama gaafata. Bilisummaatti lubbuu kennuun isa baay'ee salphaa. Duuti boqonnaa waan ta'eef homaa wanni dhageettu hin jiru fixatte. Bilisummaatti deemuu fi bilisummaa sabaa fiduu fi waan hedduu dhabuu qorqalbii irraa hanga qaamaa sammuutti waan hedduu dhabuu si gaafata lubbuun jiraatte.
dararama hedduu bu'aa bahii hedduu tabba meeqa koruu qilee meeqa bu'uudha si gaafata bilisummaa sabaa fiduuf. Qaama qalbiin firaa fi diina keessatti waan sirra ga'u hunda dandamachuutu si gaafata bilisummaa sabaa fiduuf. Akkuma waan mana bunaa wayii tokko seentee nyaattee dhugdee baatee wayiitti salphatu miti jechuudha. Isin ofii yabbachuudha gaafata waan ta'eef. Bilisummaan sana daran ulfaatti. Maatii itti dhabuu, itti bittinnaahuu, qeheen itti golgolaahuu, sabni itti dhiiguu, itti dhukkubuudha gaafata bilisummaan sabaa dhufuuf waan ta'eef kana hundaa warri mirkaneessuu danda'u, galmaan ga'uu danda'u, itti wareegamees ta'e itti milkaa'ee arguu danda'u warra citee walitti hafe sanaa jechuudha. Warra har'a marfama akkasii sana keessaa bahee hegeree ofii mirkaneeffatee dhugumaan barii bilisummaa sana arguuf yookaan mirkaneessuuf itti amanu, itti abdatu warra kanatu arguu danda'a. Namni dhugumaan qubanutti qabu kun saba Oromoo hayyee nutoo hin ittisneeyyuu, nuti ergamneeyyuu, fedhii dhuunfaaf dirreerra jirreeyyuu, nama dhiinne qabsoo keessaa baasaa jirreeyyuu, haa ta'u mee akkasitti waa fudhannu, mee ajandaa diinni akkaataa kanaan uumee afaan nama kaa'u warri fudhatee gulufu suni dhugumaan akkuma isaan jedhaniyyuu haa taanu nuti. Hayyee gaarii. Sabni Oromoo rakkoo keessa jira yoo ta'e nuti warra rakkoo keessaa baasu miti yoo taane warri akkasiin taa'ee quba nutti qabu kuni garuu maal godhe Oromoof? Gaaffiin belbeltuun ka'uu qabdu as jirti jechuudha. Ani qabsoo keessaan nama dhiiba yoo ta'e, ati qabsoo keessaan nama dhiibda yoo ta'e, jaarmiyaan abaa'oo oboo Oromoo qabsoo keessatti hirmaachisu jaarmiyaa dhuunfaati ta'e akka barbaade waan barbaade eenyu wajjiniin waan fedhe hojjeta yoo ta'e warri taa'ee kana odeessu. Waan kana tuffatee bira darbee gatee Oromoof waan malu maal hojjetee waggaanii hedduun darbee jechuudha. Kana kanatti ilaaluu qabdu. Maaliif olola? Maaliif bolola? Nuti jaarmiyaa akka barbaaddee yoo taane, akka feetee yoo taane, nuti maatii tokkicha waliin taane abbaa barbaanne akka barbaanne goone abbaa barbaanne wajjiniin maabara barbaanne tolfannee hojjenna yoo ta'e, unumatti quba qabaa oolummaa barbaachise nu dhiisanii bira darbanii waan Oromoof ta'u maal hojjenne. Kana gaaffiin ka'uu qabdu jechuudha. Warri kun kanaafuu maali jechuudha? Warri kuni warra dhugumaa fi sabaaf anaannatu, warra dhugumaa fi sabaaf eelu miti. Yoo dhugumaan sabaaf anaannannaa dhukkubsannaa qabaatte yeroo akkasii faloo faltaa, waa maltaa, waa dhaltaa jechuudha sabaaf. Esseetuma abaluut balleessi abaluut tolche jettee nama tokko nama lama yookaan jaarmicha kana guutuusaa ajandaa godhattee waa'ee isaa odeessaan ooltu. Wanni waa'ee keenya odeessanii fi kokkeen nuti qabnetu jira, qoonqoon nuti duuchinetu jira. Hanna sabaaf anaannannaa qabaatee yookaan sabaaf dhukkubsatee osoo hin taane sabni Oromoo dantaadha qaba akka sabaatti waan bira ga'uu barbaadu kaayyeeffatee itti qiyyaafatee deemaa jirutu jira. Kanammoo warri galma gahuusaa hin feene achi keessatti dansaan isaanii tuqamu. Oromoon bara baraan gabummaa jala akka jiraatu warri godhuu fedhu kuni sabichaaf yaadee osoo hin taane warri sabaaf yaadu kuni wanni nu yaadnu kun akka inni galma hin geenye nu dura dhaabbachuuf kana godhu malee osoo dhugumaa sabaa yaadaniiru ta'e waa'ee keenya miti ka odeessaa ooluu qabani rakkoo sabichi qabudha furuu qabu turan jechuudha. Sanan goone jechuun warri kun hojiin isaanii akka Oromoon waan akeekkatteef kaayyeeffatte bira hin geenyedha. Gufuu ta'anii kiyyoo kaahanii sakaallaa nu sakaalanii warra yeroo hundumaa nu doomsuutti adeemu barbaadanidha jechuudha. Warri fira fakkaatullee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu waliin hojjechuuf eenyu nu heeyyaman gaafatu. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf waan isa dandeessisu hundumaa boolla kamiyyuu seenee hojjechuu keessatti eenyurraayyuu heeyyaman gaafatu jechuudha. Wanni nuti goonu tokkittii yoo jiraate waan dantaa saba keenyaatti bu'uu fi dantaa saba keenyaa dabarsee kennu qofaa hin hojjennu. Waan kanarraa hafe dantaa saba keenyaa kabachiisuuf eenyu waliin iyyuu ni hojjennaa jechuudha. Abbaa barbaade wajjiniin, biyya barbaade wajjiniin, dhaaba barbaade kamuu wajjiniin gaafa hojjennu inni fira fakkaatu sobee qabsoo keessa geeyyiin gogaa hoolaa uffatee taa'us gaafa ajandaa wayii jiru qofaa dhufee arraba dheereffatee waraanni bilisummaa Oromoo sana hojjete kana godhee qofaa haasa'a malee
waraanni bilisummaa Oromoo murtii sanarra akkamitti ga'e maal hojjete waan beeku hin qabu. Erga ajandaa sana immoo guyya 2-3 ho'isee afarsee deeggarees mormees achi keessaa bahee deemee sana booddee maaltu ta'e ergasii maaltu dhalate waraanni kun maal godhe namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti waan hojjennu wanni beeknu guyyaa guyyaatti madaa dhiiga dhangala'aa lafee cabaa lubbuu bahaa warri oolu beekna wanticha waan ta'eef saba keenya suufaan baasuu beekna daandii kamirra yoo deemne gara silaa sabni keenyi itti bahuu barbaannuu fi sanaaf wareegamaa jirruu fi tiksaa jirru akeekaaf kaayicha tiksaa jirru wareegamuu fi qofaa miti tiksuus nu gaafatu tiksaa jirru sana waan hojjennu beeknu sana eenyu nu heeyyaman gaafannu jechuudha. Bariin bilisummaa Oromoo immoo yoomiyyuu taanaan dhiyaachuu isaa ni beekna. Barri 2026 har'a jala bultii isaa kabajnu amajjiin tokko barri haaraa fi akkasumas guyyaan hoboo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo milkii inni qabuu fi maal akka milkeessuuf deemnu waanuma waliinuu hojjennu dirree irratti geenyu waanuma waliinuu karoorfannee itti deemaa jirru sana dhugumaan dhaloonni gaara raasa waliin jenne sun gaara raasnee argisiisu raasuu qofaa miti bakka buqqisnee bakka isaa sana siidaa bilisummaa dhaabuuf akka jirru isa kana jala sarareen dubbadha ni goona ni mirkaneessina ni injifanna. Bilisas ni baana bilisummaa argines arguu baannes garuu biyyi keenya ni argiti sabni keenya ni arga bilisa ni baana jechuudha. Kana onnee koorraan sinitti majaallan kana immoo garuu injifannoo sanarraa seenaatiinis yoo wareegamne galmee seenaa irratti dhiigaan qorannee seenaatiin yaadatamuufis yookaan immoo milkoofne arguufis cichoomina qabaannee dirree kanarratti argamuudha nu gaafata. Cichoomina kana qabaannee dirree kanarratti guyyaa wareegamaa carraa wareegamuu argachuu nu gaafata. Yoo sana hin taane warruma ololuu fi bololuu waraana bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyaatti hadheessaa oolu namoota irratti qiyyaafate duula gaggeessaa oolu sana waliin yoo deemtani inni kuni lolaa galaanaa dhiiga qulqullootaa kanaanidha qulqullaa'ee haramee waliin deema waan ta'eef sana abbaatu murteeffata. Lolaa sanaan kosii ta'anii haramanii deemu yookaan immoo warra carraa qabeessa dhiiga lolaa sana haree deemu dhiiga kosii sana qulqulleessu dhiiga sanatti gumaachuu wareegama sana carroomu argachuu yookaan ammoo abbaa carraa ta'anii bilisummaa sabaa fidu guca kaleessa kufte qaanqee diida kanarratti bilbilaa jirtu guca ifu sana goonee galmaan geenye agarsiisu jechuudha. Kanaaf keessaan alaan duulli nurratti adeemu. Namoonni tokkichi bakkuma meeqa taa'ee waan meeqa nurratti odeessu sun inni sun woboon bakka hin buufatu Oromoos bakka hin buufatu. Godhachuun maali jedhiitii waraanni bilisummaa Oromoo dirreerra jirtu dammaqii ilaali jechuudha. Sabni Oromoo keessaa falaa jirtu dammaqii ilaali jechuudha. Bakka hin buufanne waan nu barbaachisu irratti immoo inni nu barbaadu keessa isaa jiraatu alas dirreerra isaa jiraatu dirreen ala diina keessa isaa jiraatu eessayyuu waan hojjetu beeka waan hojjetu namni beeku immoo nama irrattisu jechuudha. Assoon bilisummaa Oromoo harkitti dhiigaa jirru aangoo miti gaafatama. Gaafatamni sun immoo wareegamaa jechuudha. Wareegamuu kiyyatu nama aarsa yoo ta'e galma ga'uu bilisummaa Oromootu nama aarsa yoo ta'e sun aaraama hafaa jechuun boba'ullee boba'een obbaafatu. Kanaaf jaallan sinitti hin dheeressu nuti waan hojjennu beeknu har'as kaleessas waan gochaa jirru beeknu. Garamitti akka deemnu beeknu hangam akka deemneef hanga nu hafe warri beeknu walitti hafne ciccinee walitti citee waan citee sitti hafaa fi isa jedhan sana jechuudha. Garuma keenya beeka numatu wal beeka. Kanaaf amajjiin tokko 26 seenu guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan alanaa dhuguman sinitti himaa kan milkiiti kan injifannooti ni injifanna dhugaan dubbadhaa jechuudha ni injifanna irra deebi'een sinitti hima. Waan mana baataniif hin sharafiina duuti eessatti iyyuu hin ooltu du'a seenaa qabu duunee dabarra sireerratti hundu'uu jenne miti. Kanaaf ni injifanna immoo qaama injifannoo sanaa yookaan qaama wareegama sanaa taana. Hin daddaaqamiin hin raafamiin ejjennaa kee jabeessi dhaabbadhu waan manaa baatee fi beeki akka nama iddoo meeqa seenee iddoo meeqa bahuu olii gadi harka kennataa hin hafiin jechuudha. Warri akkasiin harka kennate suni tokkoon tokkoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti godaannisni inni kaahe ni kafalchiisna. Kinafu sun hin shakkina.
ni kafalchiisa. Tokkoon qawwee keenya dirree lolaa irratti dhiigaaf lafeetiin finnee dirree nagaa irratti fuudhamee galee gatii qabdi. Tokkoon golee Oromiyaa keessatti iccitii waraana bilisummaa Oromoo baree galee diinatti qisaasee kennee gatii qabdi ni kafalamti jechuudha. Ni kafalchiisa. Shakkiinaa kana dhiyaateera guyyichi. Biyyittiin impaayera Itoophiyaa kana raasaa turre jennee sana har'a daboo hedduutu itti jira. Har'a diina hedduu qabdi. Eenyu waliin iyyuu yoo ta'e immoo inni wajjin rakkoon tokko iyyuu hin jiru hin sodaannu jechuudha. Kan hojjetamu waa'ee biyya keenyaati. Biyya keenya irratti namni daboo biyya keenya irratti naqatee dhufu keessaa hafnee diida dhaabbannee akka yeroo kaanii borummoo akkas nu godhan hin jirru. Dura dhaabbannee dura buunee qajeelchineetu waliin waa'ee biyya keenya irratti keessaa harka qabaachuu nu gaafataa jechuudha. Abbaan fedhe iddoo fedhe taa'ee waan fedhe yoo dalage xumurrisaa Oromiyaa keessa. Afoosh akkasii keessaa haftee yookaan abiloo wajjin hojjete yookaan abiloo wajjin akkas ta'e jedhameetiin miti. Eenyu nu murteessu sana nutu murteeffata. Saba Oromootu murteeffata. Beeka sabni Oromoo maal akka barbaadu. Sabni Oromoo nu amanaa fi qabsoon kun hanga har'aa jiraate. Silaa Oromoon beeki yoo barbaade halkan tokkotti duulee biyya kana keessaa nu balleessuu ni danda'a. Harka duwwaa akkamittiin akka EPRDF qaarise hin beektanii. Jaalala isaatu nu jiraachise. Waan barbaadeyyuu yoo isa goone qaama qabsichaati wareegama qabsichaati qabsoon du'a qabdi qabsoon wareegama qabdi qabsoon dhiiguu qabdi qabsoon waan hedduu dinagdeen waan hedduun deeguu qabdi jedhee dandaheetu Oromoon danda'e qabsoon galteefittu nu dandeenyu baatee deemuu jira jechuudha. Gaarummaa keenya qofaaf miti. Warraaqaa kan isaaf duunu ta'uu keenya qofaaf miti. Badii hunduma isaa xurii keenya wajjin danda'e kan inni nu baatu ololli kamuu kan inni nu diiguu dadhabe waraanni kamiyyuu kan inni nu jilbeenfachiisuu dadhabe saba guddicha hamma kanaa gahudha qabna. Haa galatoomu galan isaa immoo bilisummaa nuti borfinnuufi haa ta'uufi jechuudha manni Oromoo. Kanaaf nu danda'e maleessa bosona miti kan nu dhokse gaarreen miti kan nu dhokse lageen miti kan nu dhokse. Bosonni Oromiyaa gaarreen Oromiyaa lageen Oromiyaa lafti teessumni lafaa Oromiyaa diina irratti olaantummaa argachuuf nu gargaarani malee dhugumaan dhugaatti nu dhoksanii nun keenya kan dhoksee nu kaa'e kan bobaasaa jalatti nu baate kan nutti deebi kan nutti eele kan nu waliin wareegame sabicha guddaa kana saba Oromoo kanaa jechuudha. Kanaaf akkuma heerri keenya jedhu saba keef garaa laafessa diina keef gara jabeessa ta'e jedhu sana sabaaf garaa laafne dhugumaan saba akkasittiin qabsoon galee fi qabsoo ofitti fudhate kaleessa beeki daqiiqaatti iyyee qabsoo kana keessa nama baasaa kan ture sabni Oromoo qabsoon milkaa'uu kan dadhabde jaalladda isaa wagii lixarratti kan inni milkaa'uu dadhabe sabatu qabsichi galee fi ofitti hin fudhannee fi kanaaf itti ulfaate kanaaf wareegame jechuudha. Har'a immoo kan keessa jiraate waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gola Oromiyaa hunda waliin gahe sabichatu ofitti hammate ofitti fudhate waan ta'eef qurxummichi galaanichi wal simee waan deemeef. Qurxummiif galaana kana immoo adda baasna. Qurxummichi harkaan qabuuf immoo galaanicha gogsinaa kan jedhamee mootummaan diinni kun sabarratti kallattii lola labsee deemaa jirus kanaaf jechuudha. Kanaaf manni haadha Oromoo manni abbaa Oromoo gubataa jira. Kanaaf qeensaa golgolaa jira. Kanaaf qabeenyi isaa saamamaa jira. Qabsoo keessadha jira. Qabsoon immoo kan hin qabne hin jirtu yoo kana ta'e malees galman geessu itti wareegamuu nama gaafata itti of kitimuu nama gaafata ankanaachi warri afaan qawween si gabroomsee bare tola siin kennu bilisummaa itti wareegamteetu irraa argatta waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf hidhatee qabsoorra jira kanaaf hidhatee dirreerraatii lolaa jira jechuudha amajjii akkasittiinidha dirreerratti dhiigni keenya dhangala'aa lafeen cabaa lubbuu dhabaadha kabajannaa jechuudha. Kanaaf waatu jira inni jennu wooma jira itti baan immoo inni injifanna immoo qophii sanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo dheebotee beela'ee dirreerra waan silaa saganteeffate galmaan gahuuf aarsaa kamuu kafaluuf qophii ta'ee adeemaa jira waan ta'eef kanatti of qopheesse waraanni bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo ammoo waan kanaa olii wanni inni gochuu danda'u guddaan hin jiru jechuudha. Of kitimaa jira. Qeerraa buqqa'ee waan meeqa ta'e kuni hundumti immoo guyyaa tokkotti sii lollee sii wareegamnee diina gamaa gamanaa sii lolu sirraa dhaabuu dandeenya ta'a. Garuu nuti waan guyyaa tokko waan torban tokko yookaan waan waggaa tokko miti. Boqonnaa haarawaaf waaraa nagaa waaraa sun kan inni dhufuu danda'u biyya argachuutiin jechuudha. Mandara Oromoo tokko lollee irraa diina ittisnee yookaan immoo waan biraa adda addaa itti gamu kana irraa ittisnee torbee tokko ittisuutiin wanti raawwatu hin jiru. Oromoon nagaa kan inni dhabe biyya waan dhabee fi biyya sana fiduudha jirra. Hojiin keenyis kanaa jechuudha.
Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa roorroon qolanneen suni roorroo guyyaa tokko guyyaa lama yookaan waggaa tokko yookaan mandara tokko irraa qoluu miti. Biyya sanatu yoo dhufe nagaan sun waliin dhufa. Oromoon abbaa biyyaa yoo ta'e ilmaan isaa yoo barcuma aangoo siyaasaa isaa qabattee yeroo barbaade filee achirra kaa'ee yeroo isaaf hin taane immoo achirra dha'ee buuse akkasittiin biyya isaa irratti nagaa waaraan kan inni dhufuu danda'u. Kanaafidha loluu jirra, kanaafidha wareegamuu jirra. Hundeen qabsoo keenyaas isa kana. Kanaaf ololli kamuu nun jilbeenfachiisu jaallan. Warri diidaas ta'e keessaa olola adda addaa miidiyaa irra bahee akkanumattiin gadoodaa oolu suni gurri ittiin dhageenyu hin jiru. Balballi keenya sanaaf cufa. Diigumsi immoo xannachoota akkasiitiin har'a nu keessatti diigan tokkoyyuu immoo hin jiru. Xannachi sun guutummaa guutuutti dhiiga lola'e sanaanii qulqullaa'eera jechuudha. Kanaaf abdii kutaa jenna warra akkasiiti. Yommuu Oromoo fi gadoodaa jirtu, Oromoof anaannataa jirtu ta'e immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa itti deemuu qabu tolfateera. Inni sun yoo siniin taane Oromoof waan ta'u ofii keessan tolfadhaa deemaa ittiin jenna jechuudha warra akkasii. Kanaachi obsa biraan qabnuufi. Namni quba nutti qabuu dhiisee Oromoon akkaataa itti gara silaa barbaadutti deemu haa maluufi. Yommuu akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo adeemu sun ta'eeraa fi ta'e immoo jaarmiyaatti dabalamee hojii haa hojjetu. Kanuma dhaamaa fi kanaaf yaa waraana bilisummaa Oromoo warri as keessa jirtanis akkasumas warri asitti hirmaachuu carraa hin qabne kuftanii kuffisaa jirtanii dirreerra jirtanii bagaa amajjii tokko kan bara 2026 har'a jala bultii isaa 2025 muddee 31 kabajan waliin geenye baga geessanii uummanni Oromoo baga geessanii jechuun barbaada. Firaaf diinattis garuu wanni kennu wanni barbaannu suni inuma geessi. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo dirree irratti har'a galmeessaa jiru walitti qocamtee coramte suni dhuftee injifannoo isa xumuraa sana ni goolabdi nu guduunfiti. Insiniin jechuu barbaada injifannoon uummata Oromoo fi fayyaa ta'aa, horaa bulaa, deebanaa, injifadhaa, irra aanaa. Akkasiin beekamna si waraanni bilisummaa Oromoo. Seexaa qabaadhaa, xiiqii qabaadhaa, hamilee qabaadhaa, onnee qabaadhaa, miciraan qabaadhaa jechuun jilbeenfatiin diinaa fi